السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرت وزرت أنا سنين جيتشات وكانت ورقينا بوجتين زرا إن شاء الله تكللين جرا كنا سوسي تنقو بنجرا أنا سوسي ساتي مي فون رنا كيسن تربسس بيد في تنجرا ستة كنا فوني أفيلي تنجرا فون جل قبرتي أفيلي كيسا نكي كأني زفرة كان جرا مغبا سرتي وانكا إنو أنا يرو دفع قبرتي دفوسا راباسي أمس كبرا بشام براتين immoo deebisee affeelee shunkurtiidhaa fi waraqa lagaar kan jedhamu lafa waan kana. Shunkurtii fi waraqa lagaar kanaa fi akkasumallee ni kunuuti bishaan isaa qulqulluu kana keessatti affeelee gaggabdaqxiitti distii qulfii qabutti affeelee jira. Amma jala isaa waraqeen jira akka fooliin hin banne argitan miti qulqulluudha. Sana booda soosii kana qubatti hojjetee jira. Soosii waan biraan qabu salsaadhaa fi leemoonidhaa fi filfila sadiidhaa fi akkasumallee maajuun tomaatiin kana qofa. Amma nan shafanee akkasitti bilcheessa. Kun sahaaniin kun furdaadha sirriitti akka inni waliin kakaane akkatti itti qadaada. Akka gadi kaa'ee sana booda shafanee abidda irra kaa'a. Maashii karaa lamatti ni jedharra. Asitti kun filfil ruumii bilchaatee jira amma kun jaa'iza ta'ee jira. Isaas akkasuma soosii isaa keessa naqee bilcheessee jira. Asitti akkatti jaa'iza godhee jira jechuudha. Asitti gaafa warra shafanee irra kaa'ee inni kun immoo waraqeen addummaati foonii wajjin bakka lamatti hojjedhe. Yaa Rabbi nu laaffisi dalagaa kanallee. Kun ola bilchaatee jira amma irratti bishaan isaallee fixatee amma kanas akkasitti gubbaarraa fuudhanii nyaatu. Akkasitti sittarratti buufin jira. Argitan manni kun sadee barate amma kun maal fuufa kun gubbaarra kan jirtutti shafanee jira akka eenyusaa gadi hin darbine. Asitti kun foon akka xibsii ta'ee jira. Irraa kaasee kan akkatti irraa fuudhee waraqeen abeen bilchaatee jira. Asitti rattaba kan jira akkatti. Waaw maashaallah gana gubbaa isaa irratti roomaan itti naqaa loomiin illee dardara. Sana fakkaataa sana jedhama maashaallah.